Ayyee hundumti keessan lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkuma walii beellamne ammas barnoota biraa barnoota kompiitaraa afaan Oromootiin jedhuun kan biraa qabadhee dhiyaadheera. Har'a immoo waa'ee kompiitara neetworkii walii wajjiniin ilaalla. Kompiitara neetworkii jechuun walitti qabama kompiitarotaa yoo ta'u, kompiitara lamaa fi lamaa ol karaa neetworkiitiin yookaan immoo keebiliidhaanis haa ta'u waayiriidhaanis ta'uu danda'a. Kompiitarri lamayyuu wal qunnamee ta'e. Fakkeenyaaf Bluetooth waayiriin lamayyuu daataa waliif dabarsuu ta'e kompiitarri inni sun neetworkii jedhama jechuudha. Kanaafuu neetworkii jechuun walitti qabama kompiitara of danda'an lamaa fi lamaa oliitii jechuudha. Kompiitarri neetworkiin walii wajjiniin ilaalla. Kompiitarri neetworkiin walitti qabama kompiitaroota of danda'an garaagaraa ta'ee neetworkii fayyadamuun kan wal qunnamanidha. Neetworkii fayyadamanii kompiitaroonni garaagaraa sun gama neetworkiitiin yoo wal qunnaman inni sun kompiitara neetworkii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana asitti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kompiitara neetworkiin walitti qabama kompiitaroota lamaa fi lamaa olii ta'anii kan karaa neetworkiitiin wal qabatanidha jechuudha. Kompiitarri neetworkiin kompiitaroota kan wal qunnamsiisu karaa miidiyaa daddabarsituu keebilii fayyadamne jechuudha. Qabeenya jechuun asirratti qabeenya kan jedhu risoorsii isa jennu sana jechuudha. Faayila, piriintarii fi kan kana fakkaatan raabsuuf, daddabarsuuf, walii isaaniitiif sheer gochuu yoo danda'an kompiitara neetworkii jennaan jechuudha. Kompiitara neetworkii maaliif fayyadamna? Faayidaan isaa immoo maalirraa argan kompiitara neetworkii kana yoo fayyadamne jedhuuf risoorsii sheer walii godhuudhaaf qabeenya kompiitarri tokko qabu kompiitarri biraa waan hin qabneef kan kompiitara sanarra jiru kompiitarri kun akka fayyadamuuf sheer walii godhuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf haardweerii sheer godhuu yoo barbaachise piriintarii waliif sheer godhuu ni danda'ama. Diiskii yookaan immoo miimoorii waliif sheer godhuu ni danda'ama. Soorsiiwwan garaagaraa waliif sheer godhuu ni danda'ama. Akkasumas sooftiweerii jechaa immoo appilikeeshin sooftiweerii walii isaaniitiif sheer gochuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo odeeffannoo sheer walii gochuudhaaf odeeffannoo kompiitara sanarra jiru kompiitara gara biraatitti walii daddabarsuudhaaf kompiitara neetworkii nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf faayila ta'uu danda'a, daataabeesii ta'uu danda'a. Kompiitara sanarra yookaan kompiitara isa gama biraa jirurraa isa gamana jirutti isa naannoo biraa jirutti walitti daddabarsuuf odeeffannoo waliin gahuudhaaf jechuudha. Kominikeeshinii jechuun imeelii jechuun elektiroonik imeeli kan jedhurraa dhufe imeelii jechuun xalayaa walii erguu jechuudha. Barreeffamoota garaagaraa karaa imeelii kana fayyadamnee kominikeeshinii yookaan immoo walii keenyaaf yaada walii erguudhaaf jechuudha. Kompiitara kanarra teenyee kompiitara isa sanatti imeelii fayyadamnee yaada walii erguudhaaf jechuudha. Ergaa barreeffamaa kan biraas noormaalii akka miiseejiitti walii barreessuu yoo barbaanne jechuudha. Kominikeeshiniidha kan jedhu isa kanadha jechuudha. Riimoot kompiiting jechuun kompiitara isa fageenyarra jiru kompiitara kana fayyadamee yookaan immoo somewhere finfinnee taa'ee kompiitara bulee horaa jiru tokko fayyadamuu yoo hin dandeenye riimoot kompiiting jedhama jechuudha. Fageenyarra kan jiru kompiitara sana fayyadamuudhaaf immoo neetworkiin giddu galeessa jiraachuu qaba jechuudha. Neetworkiin kamiyyuu kan armaan gadii kana qabaachuu qabu. Neetworkii jedhamuudhaaf, neetworkii ta'uudhaaf kan armaan gadii kana qabaachuu qabu. Tokko yoo xiqqaate kompiitara lama ta'uu qaba. Lamaaf lamaa ol yoo ta'e malee neetworkii ta'uu hin danda'u. Niikii yookaan immoo neetwork interfees kaardii haardweerii kana kompiitarri ofirraa qabaachuu qaba jechuudha. Miidiyaa wal qunnamsiistuu keebiliidhaanis haa ta'u waayiriidhaan haa ta'u waayirlesiin waayifaayi ta'uu danda'a. Keebiliidhaan wal qunnamuu yookaan immoo isa sana qabaachuu qabu jechuudha. Sooftiweerii opereeting siistemii kan neetworkiin fayyadu. Neetworkiin kan ittiin wal qunnamuu danda'u sooftiweerii ta'ee opereeting siistemiidhaan garuu neetworkii qofaaf kan fayyadan jiru. Microsoft Windows neetii bara isaaf lafa kaa'e Windows serverii jarreen kun neetworkiidhaaf gargaaru jechuudha. Linuxiin kun jechuudha. Fakkeenyaaf odeeffannoo sheer gochuudhaaf daataa kominikeeshinii daataa iddoo kana jiru iddoo gara biraatitti sheer godhuu yoo barbaanne yookaan immoo namoota birootiin gahuu yoo barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf asitti akkasittiin waayirlesiidhaan kompiitarri kunis asirraa fayyadamaa jira. Inni kun immoo sarfariin gidduu keessa jira. Sarfarii kanarra kompiitarri kun keebiliidhaan asitti keebilii fayyadamanii asitti wal qunnamaniiru. Kompiitarri gamanaan lamaan kunis isa kana qunnamaniiru jechuudha.
waayirlesiidhaan daataa asirraa fayyadamaa yookaan immoo access godhaa jiru jechuudha. Fakkeenya lammaffaa haardweerii yookaan sooftiweerii sheer gochuuf haardweerii piriintarii ta'uu danda'a, maawuzii ta'uu danda'a, kiiboordii ta'uu danda'a. Iddoo kanaa kan jiru kompiitara isa sanaa sheer godhuu jechuudha. Yookaan immoo biiroo tokko keessa kompiitarri 20 yoo jiraate yookaan immoo kompiitarri 10 yoo jiraate piriintariin immoo tokkotu jira. Piriintarii tokko sana kompiitara 10 akka ta'utti sheer gochuu waliin gahanii akka isaan fayyadaman gochuu jechuudha. Fakkeenya asirra jiru kana ilaaluu hin dandeessu jechuudha. So centralized administration and support. Inni kun immoo giddu galeessa kompiitara giddu galeessa ta'e tokko giddu keessa kaahanii yookaan immoo akka kompiitaroota kaan to'atutti giddu keessa kaahanii isa sana fayyadamanii intarneetii fayyadamanii namoonni hunduu kompiitara sanarraa daataa akka isaan fayyadaman gargaaruudhaaf jechuudha. Kompiitarri sun daataa ofirraa qaba. Daataa sana immoo akka irraa fayyadamnuuf nu gargaara jechuudha. Faayidaan neetworkiin maal fayyada? Akkuma sila dubbanne kominikeeshiniidhaaf barreeffamoota garaagaraa walii erguudhaaf ergaa voiisiidhaanis ta'uu danda'a wantoota garaagaraa walii erguudhaaf daataa sheer walii gochuudhaaf haardweerii sheer walii gochuudhaaf intarneetii fayyadamuudhaaf intarneetii namoota birootiif sheer gochuudhaaf sekiriitii daataa fi maanejimentiidhaaf sekiriitii ni jedhamu yookaan waan nama tokko jirutti irraa itti bashannanuudhaaf kanaaf nu fayyada jechuudha. Hir'ina neetworkii. Hir'inni neetworkii yookaan immoo disadvantagein isaa haardweerii sooftiweeriin baay'ee qaala'uudha. Wanta hin barbaachifne sheer gochuu namoonni waan hin eeyyamamne fa'aa sheer gochuu itti fayyadama. Alseerummaa rakkoo iccitii kana qabaa jechuudha. Noodii yookaan noodii hostii jechuun kompiitara ta'ee divaayisii kamiyyuu kan sa'aatii kanatti neetworkiidhaan wal qunnamee jiru jechuudha. Reetii daddabarsa daataa tiraansmishin reetii isa sanadha. Baandii wiidiyoo yookaan immoo hanga daataa sun ittiin daddabu jechuudha. Saffisa daataa neetworkii irratti bakka tokkoo gara bakka biraa deemu kanaan to'atama jechuudha.